Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Birraa Barii Miidiyaa kun Birraa Barii Miidiyaadha. Birraa Barii Miidiyaan sagantaa gungumaatiin qophii isaa xumuree istiidiyootti argama. Qophii keenya gungumaa har'aatiin qabxiilee haala yeroo irratti mari'achuuf as istiidiyootti argamnee jirra. Marii keenya geggeessuudhaaf as na cinatti kan argamu waa'ee lakiyya dureessaa jabaati. Ani Useen Baanataa jedhama. Har'a kan irratti mari'annu qabxiilee ijoo haala yeroo irratti xiyyeeffatanii irratti marii geggeessuudhaaf argamna. Duraan dursee osoo gara marii keenyaatti ittiin dabarre dureessaa wanti jettu yoo jiraate dhaggeeffattoota keenyaa waa jedhiiti gara marii keenyaatti ceena. Galatooma barsiisaa iddoo kanatti naaf eeruu keessanii fi akkasumas kabajamtoota uummata Oromoo hunda keessaniif dhaamsi kun dhaamsa nu qofaa osoo hin taane dhaamsa uummata keenyaaf deemu waan ta'eef kabajaadhaan akka nu hordoftan isin kabajaadhaan isin gaafannaa galatooma. Tole hagana erga jenne kallattiidhaan gara qabxii keenyaatti ceenaa. Qabxiin har'a qabanneeti irratti dubbannu dhimma hidhamtoota siyaasaa Oromootiin wal qabatee jiruu fi akkasumas waliigaltee hariiroo waraanaa addi bilisummaa Oromootii fi TDF waliin tolfatanii irratti mari'annaa. Gara qabxii keenya jalqabaatitti yoo deebinu waa'ee hidhamtoota siyaasaa Oromoo irratti burjaajiin tokko deemuu jira. Gidduu kana sooshaal miidiyaa irratti keessaa namoota hin beekamneen baay'inaan tamsa'utti jira. Jawaar Muhammad dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallittii fi akkasumas Qiliinxoo bakkeewwan garaagaraa jiran hidharraa bahuu fi ololli jedhu deemaa ture. Faallaa sanii immoo wanti namatti agarsiisu yeroo akkuma beekamu biyya sana keessatti olaantummaan seeraan jiru, sirni haqaan jiru, hidhamtoonni siyaasaa fakkeenyaaf tanaan durallee jechuudha Kooneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee akkasumas Abdii Raggaasaa dabalatee yeroo manni murtii bilisaan gadhiisu poolisiin karra duraa fudhatee gara mana hidhaa biraatti geessaa ture. Bifuma sana bifuma wal fakkaatuun dheengaddayyuu jechuudha. Jaal Abdii Raggaasaa qondaala abaa olaanaa kan ta'e jechuudha. Hidhaa gadhiifame jedhamee erga odeeffamee booda lakkiin taanee gara mana hidhaa biraatti jijjiiramee wanti jedhu ka'e. Kanaafuu mee amma asirratti wanti akka naakaastu fedhu ololli kun maddi isaa eessa maalirraa ka'eeti ololli akkanaa kun gaggeeffamaa jiru dhugumatti mootummaan waan kana marii biyyoolessaa adeemsisuudhaaf qophii irra jiran sanaan wal qabatee hidhamtoota siyaasaa kana gadhiisuudhaaf fedhii qabamoo ololli kun maddi isaa eessa? Lammaffaa immoo faallaa sanii akkuma ammasii kaase wantoonni dalagamaa jiran waan poozitiif ta'e otoo hin taane wantoota rakkoon caala nutti hammaataa jira. Fakkeenyaaf yoo fudhatteetti ajjechaan dheengaddaa Naqamtee keessatti dargaggoota irratti raawwate akkasumas immoo Wallootti gara nama 50 wayii ol gara naannoo nama 70 wayii guyyaa tokkotti akkasumas immoo Harargee Cinaaksanitti gara nama 7 olii guyyaa tokkotti ajjeesan. Akkamitti mee wanti kun eessa maddi isaa wanti kun ololli akkanaa kun eessaa ka'ame? Galatoomii barsiisaa. Tokkoffaa waa'ee hidhamtoota siyaasaa obbo Jawaar Muhammad fa'aa walitti qabatee jiru. Akkasumas walitti qabsiifni ammaan sana haalli siyaasatti biyya maalirra jira waan jedhu walitti ilaalla. Labsii hatattamaa dheengadda tuqan san keessatti wanti kun tuqamuu hin oolu jennee fudhannee turre duras maaliif warroota kanneen kan hirmaachifne mariin sun marii ta'uu hin danda'u. Warroonni kun hidhamtoota siyaasaati. Kanaafuu gara nageenyatti hin deebina hojjenna jedhan ammoo uummata siyaasaaf maqaa siyaasaatiin hidhamee fi waa'ee dhimma siyaasaa irratti tuqaa qabu hundi isaaniitu gabbahanii sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiran saba kamuu keessa kan jiran warri siyaasaan Walaayittaa keessa jiru warri maqaa siyaasaatiif mirga ofii gaafatanii hidhamanii sagadhaa nama 11 ol waan ta'an jechuudha. Bulchiinsa bilchaginnaatiin butamanii jiru. Warroota kanneen dabalatee Jawaar Muhammad fa'aa dabalatee walumaa galatti mariin kun marii seera qabeessa yoo ta'e jechuudha. Garuu ammoo mariin kun marii seera qabeessa ta'a. Waan jennu ammoo butama seeraa argaa jira. Seerri ammaan yeroo kanatti Itoophiyaa keessa hin jiru. Biyyattii san keessa seerri waan jedhamu hin jiru. Dhugaa barbaaduu hin dandeenyu. Waanuma kana walitti qabateeti namoota hadda dheengadda du'aa jiran kaachiin duras du'aa jiranii fi hagammaa kanatti mootummaan wanti inni jedhe hin jiru. Namoonni tasuma bahanii tasuma du'aa jiru.
mana hidhaa irraatti akkuma jette butamanii mana hidhaa biraatti hidhamaa jiru. Gaafa manni murtii bilisa si baase qaamni kamuu deebisee si gaafachuu hin danda'u. Seera haarawaan si gaafachuu ni danda'an akka seerri si gaafatuun. Garuu yeroo sanitti manni murtii bilisa siin jedhee bilisa si baasee seera butame wajjin uummanni butamanii jiran. Fakkeenyaaf kaabineewwan keenya Oromoo ta'an jechuudha. Warruma keenyatu achi keessa jiru wanti seera butaa kana butaa waan jiraniif. Warroonni sunniin abdii fa'aa miti achiin duras hidhamtoota bilisa jedhamee mana murtii 3 irratti ragaa'eef. Hidhamaa kanarratti anumaan argine jedhee manni murtii bilisa baasee mana murtii balbalarraa butanii iddoo biraatti hidhanii ji'a 3 ji'a 4 adabamee kana boodamuu mana murtii biraatti keessa biraatiin dhiyaataa ture jechuudha. Kanaafuu amma yeroo kanatti mariin adeemu kun mariin biyyoolessaa akka maal fakkaata warroota kanneen hammatu taanaan seera qabeessaa miti. Sanbira osoo hin geenne dursa amma laala qabxiin jechuun ijoon nuti irratti xiyyeeffannu hidhamtoonni siyaasaa kun akka bahan ololli gadhiifame kun fakkeenyaaf amma Oromoon jawaarfa dabalatee jechuudha qabsaa'onni Oromoo erga mana hidhaatitti Hacaaluun erga ajjeefamee achi booda mana hidhaa erga seenanii waggaa caalanii jiru. Kana keessatti immoo uummannis hamma danda'u waallee waan mormillee agarsiisee gahaallee ta'uu baatu hanga ammaatitti hidhaa irraa bahuu hin dandeenye hidhaa keessa jiru jechuudha. Kanaaf amma ololli deemaa jiru kun tokkoffaa maal agarsiisa eessaa ka'e maddi isaa jechuun si fakkaata wanta jedhu achirratti waan sana oduu akkanaatu dhufedha. Inni lammaffaa immoo Oromoon taa'ee Abiyyi hidhaa Jawaariin baasa yookaan immoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo hidhaa baasa jedhee eeguun kun sirriidha. Waa'ee hidhamtoota siyaasa Oromoo irratti gabaabamatti yaada gabaabaa wasii kenna. Hidhamtoonni siyaasaa duras dhiibbaa mirga ofii gaafachuun mirga uummata ofii gaafachuun hidhamanii jiru. Haqa malee jechuun. Kanaafuu amma yeroo kanatti waa'ee dhimma Jawaar Muhammad Faahiin bahuuf deemanii gadhiisuuf deemanii waan jedhan san irratti ololli biraas jira. Mana hidhaa biraatti jijjiiruuf waliigaltee dhabuun dhabanii akka jiranis bakka jiran kana fuudhanii bakka biraa geessuuf akka taanis ololli baheeru jira. Ololuma kanaan wal qabate. Kanaafuu uummata kana jidduutti mootummaa kana jidduutti waliigalteen hin jiru. Qaama lamatu jira bilchiginnaa keessa. Qaamni tokko qaama gara nageenya barbaadu, qaamni tokko ammoo warri kun yoo bahani nuuf mudaadha waan jedhu wayillee fudhatanii waan jiraniif. Oromoon hadhateettee mootummaa kanarraa haqa eeggachuu qabdi, haqa eeggachuu hin qabdu. Oromoon halkanii guyyaa dammaqiinsaan halkanii guyyaa warroota kanneen eeggachuu qabna akka Oromootitti. Wanti mootummaa kanarraa eeggatu waan hin jirre. Kanaafuu gadhiifamanii callaa osoo hin ta'in butamanii gara mana hidhaa biraatti akka geessuuf ta'anis ololli hedduu deemaa jira. Yeroo kanatti hidhamtoonni yeroo kana butamaa jirani Itoophiyaa keessaa miti haga Asmaraatti butamanii akka hidhamaa jiranidha. Ammas taanaan Jawaar Muhammad fa'aa qaallitti hadhaa jiranii hin jiranii nu hin beeknu sa'a kanatti. Sa'a amma dubbannu kanatti qaallitti jiramu hin jiranii nu hin beeknu. Kanaafuu manni hidhaa babadhatee jira. Biyyattii keessa guutee biyyattiin alatti ammoo mootummaan qaama lammataa akka biyyattii bulchaa jiru mootummaan Eertiraa biyya isaatti kontiineera keessatti uummata hidhaa jira. Amma garas yoom deeman yoom uummata kana achi dhabnaan eegaa jirra malee mootummaa kanarraa hin baasee mootummaan kun gara qaama uummataatitti uummata kana dabalee marii biyyoolessaa adeemsisa waan jedhamu ani hin qabu. Okay, yaada baay'ee gaarii nu haaste dureessa amma asirratti dhugaadha wanti ololli deemaa ture. Jawaar faga amma yeroo tokko warri bilchiginnaa kun ajandaa jijjiiruu barbaadanii waan olola akkasiin gadi fidan. Waan kana akka information yookaan odeeffannoo dhugaatiitti illee namoonni amananii fudhatan jiru. Maaliif gadhiisuu deemanii gara laafummaa agartee Oromoo yeroo baay'ee waan qabsoo godhu keessatti gara laafummaa qaba. Waan tokko diina kan kee irraa waan gaarii eegda jechuudha. Diina kan keetitti abdattaa jechuudha. Booda irratti mee waa'ee waliigaltee waraana ABO fi TDF waliin tolfatanii irratti illee kaasna. Amma Jawaar fa'aa dabalatee qabsaa'onni Oromoo mana hidhaa keessa jiran kan hidhaman gaafii nafxanyaatiin. Abiyyi kan hidhe
gaafii naftanyoonni harkanii guyyaa itti iyanii dhiyeenya kana maal dhaga'ee ijoolleen mana Finfinnee irraa ijoolleen natti himte odeeffannoo kana jawaarfa bahuu deemanii waan jiru kun ololli kun bakka hunda gaheera. Kanaaf isarratti yoo jawaar bahe taanaan duunee argamna. Naftanyaan Finfinnee guutuun isii mee Abiyyi gad haa dhiisu jawaariin hin laallaa akkasitti dhaadatu jedhan. Kanaaf amma Abiyyi illee akkuma sila sii kaase duras gaafii warraatiin hidhe. Ammas immoo warri hin hayyamu. Warri achi keessatti amma Abiyyi marsanii jiran Abiyyi amma dursa ufumaa isaati iyyuu mee hamaallee haa ta'u diina garaacha of kaa'eera. Diina garaacha of kaa'ee garaallee of agarsiisee fakkeenyaaf amma masaraa keessaa warri gorsani warri olii gadi oofani warri waa hunda raawwachiisan takka beekamtii Abiyyiitii alayyuu wantoota baay'ee kan raawwachiisan masaraa keessa jiranii jechuudha. Kan akka Daaneel Kibrat fa'a kan akka warri ala jiranillee kan akka Taamaan Bayyenee fa'a warri ibidda qabsiisan jechuudha. Kanaaf hidhamtoota siyaasaa Oromoo hidharraa gadi baasuuf dura nageenyi haga tokko tasgabbaa'ee foolii tasgabbii nageenyaatti deebi'uu qaba ture silaa. Olola kanaafi dheengadduma jechuudha. Otoo mi'aama Abdii Raggaasaa otoo amma dheengadda gadhiifameera ta'e dhugumatti gadhiifamee osoo mana isaatti galeera ta'e dhugumatti irraa eeguu ni danda'ama. Tarii dhibbaa dhibballee irraa eeguu baanne shakkuu ni dandeenya jira kanallee gadhiisuu danda'an jennee jechuudha. Amma kana qofaa miti. Ibsa mootummaa dubbiftoonni mootummaa naannoo Oromiyaas ta'ee kan federaalaa baasaa jiraniin ifatti gadi hin baasne malee wanti gungumamaa jiru ammas maal inni paartiilees warra mormitootaa warra beekamtii nuu kennuu didan warra hidhaa jiran warra muqawwee qabatanii bosona jiran kana ilaallatu mariin biyyoolessaa. Marii biyyoolessaa kana ilaallatu abaa'oo keessaallee warra caasaa keenya keessa jiru warra nuu beekamtii kenne mootummaa ta'uu keenya beekamtii nuu kenne warra nu wajjin hojjechaa jiru isaan malee qaamolee kanneen hammatu mariin biyyoolessaa kun wanta akkas jedhamutu jira jechuudha. Kanaaf uummanni keenya ammallee gowwummaa gara laafummaa keessa jira jechuudha. Gara laafummaa kana keessaa bahan jiru. Hidhaarraa nuu baasan jedhee diina isaan hidhe. Ka lubbuu isaaniyyuu dhabamsiisuudhaa fi ija uummataa sodaataniiti akkasitti ramaraa jiran isaantu har'a gannuu dhiisaa. Osoo amma gadhiifame Jawaar waan akkamiirra bu'uu danda'a hatta mee wantummaan biraatu haa barsiisaa waan jiru keessaa tokko gaafa Jawaar hidhamee Finfinnee keessatti mormii isa mootummaa kana jidduu bira dhaabbachuudhaan warri Amaaraa baasan keessatti Jawaar gaddalilleen yittaasarilleen waan jedha wayii afaan lama dubbatamaa ture. Yiggaddalilleen haanuu du'u haanuu ajjeesaa jecha. Kana ka as keessaa warra biltsiginnaa ammaan tana fuutee bakka iddoo kenniteef keessaa tokko akka Leencoo Baatiifaa warri Jawaar Muhammad keessaa harka qabu hidhaa isaanii keessaa. Lammaffaa warruma nafxanyaa ammaan tana seera kanaan deemaa jiru. Nama seeraan deemaa jiru nama biltsiginnaa ta'ee dhalataa Oromoo ta'ee miti. Tokko akkuma siin jedhe mootummaan Eertiraa galee kallattiidhaan hojjetaa jira. Dalagaa irra jira waan ta'eef. Lammaffaa kallattiidhaan ammoo warruma dheengaddaa kaanitti lumut baandiraachንን ተመልሰን እናቆማታለን ያለዚህ አይሆንም አገሪቷን በዳም እንዳቆመን ዛሬም ደግሞ አማራ አገሪቷን ያቆማል ጀደኒ ጀለሳ ካሌሰ ለአማራ ዳቤ አዳስታናን ዴብኔ ዳምና ኢትዮጵያ ካሌሳሰን ኑቱ ዴቢሴ ዳባ ኢትዮጵያ ማለት እኛን እንጀደኒ ጅሩበር ኢትዮጵያ ማለት አማራ ማለት ነው ጀደኒ ጅሩሳል ኢትዮጵያ ማለት አማራ ታቴ ጋፊ ደንገድ አዳነች አቤቤ ከለቲዳን ቲቪ ወራራት ባቴ የመገንጠል መብት አላቸው ለምን አይገነጠሉን ማሊፍ ኑኒሰኒ ማሊፍ እንደ መጀቴ ወረ ትግራይ ትከንት ኑላ አከሰራቲ ታሞ ከየን ሶዶሚ ሰገሊ ወረ ትግራይ ጨላፊ ሚት ኦሮሞ ዳፊ እንደለጋቸው ኢገ ኦሮሞኒ አችኬ ሰጋሄን ቀምደ ፈቲሰን ኬሰ ካናፍ ከለቲዳን ጃዋር ሙሐመድ ወንት ንዱበት ዋን ዳንኤል ክብረት ዱበት ረጅሩበ ትግራይ ነበረች ወይ እስክትባል ድረስ መደምሰስ አለባት ሌላውም ጀል ከዛ ትምርት እንዲወስድ ትግራይ ቢይ ትግራይቱን ጅርት ያገጀለንት አከጀለንት ፈከና ከሲንታቱት በርበዳው ቀብ ካብራለ አከ ፈከና ጭራፉደቱ ካብራ ፈጎን ደሜን ኦሮሚያን ጅ ኦሮሚያን ፈጎን ደሜን ኑ ናገላ
Oromoon illee jechuun isaan irraa akka barumsa fudhatan. Jawaar Muhammad dubbiin Jawaar Muhammad dheengadda dubbatee karaa kanaan itti gaafatame kanarra jira. Genocide gaafa gabbaatee ummata kana kallattiidhaan fixi lafarraa. Ka ittaanus ammoo haa beekatu gaafa jette genocide kanarra jiru. Jawaar Muhammad jecha isaa keessatti waggoota gaddeebiitti ilaali. Waan dheengadda Daani'el Kibret dubbatee gammatti hin dubbanne inni. Eenyummaa ofii labsee. Eenyummaa ofii labsuun ammoo wanjalaa miti. Ani balu jettee maqaa kee machuun wanjalaa miti. Biyyattii san keessatti wanti wanjala ta'ee jiru. Ani balu an dureessaadha jedhee gaafa maqaa kee dhaye wanjalanya. Abadan ati biyyattii san keessa nagaan jiraachuun qabdu. Keessattuu paartii amma warra biltsiginnaa keessattuu warra Amaaraatiif Eertiraa maqaa dhooftee Erdoowweetti waa dubbatte taanaani halkan sadi siin bulchan. Biyya kana keessatti yeroo kanatti Oromoo haqa barbaadaa jirti. Biyya kana keessa yeroo kanatti Oromoon taa'ee haqa eeggata. Kallattiidhaan siin jedhee jira. Seera qabeessa gaafni inni ta'u gaafa warra siyaasaa maqaa siyaasaatiin hidhaman kanneen gabbaasanii as deebisanii warra kana waliin taa'anii mari'achuu danda'an qofaadha mariin biyyaa kun. Yoo kana booda ta'e ammoo homaa wanni inni garaagarummaa inni qabu hin jiru. Kaabineedha jechuun kaabinee gadi guuratanii kaabinee wajjin taa'uu barbaadu. Okay, baay'ee bareedaa qabxii bareedaa marii gaarii geggeessuuti jira. Inni biraa amma kan wajjin wal qabatee kana qabxii kana asumaan goolamnee bira tarra. Amma wanti jiru kana keessatti dhugumatti dursa ololli kun akkuma sila kaasne ololli kun olola dhugaanatti hin fakkaatu. Sababiin isaa mootummaan hamma tokko adeemsa isaa fooyyeffachuu qaba ture. Waan kana wanti kun dhugaa ta'uu isaa wanti namatti agarsiiftuun silaa mootummaan kun haga tokko waan qara gochaa jiru san irraa diqqoo harka isaa deeffachuu qaba ture. Amma inumaayyuu maaltu jira humni Tigraay dhaamee haa ba'u ofii isaanii istiraatejjiidhaaf haa ba'anii mootummoonni gamtooman yookaan immoo hawaasni addunyaa gaafatee gaafii sana kabajanii haa ba'anii jira. Akka ba'anillee ajajee jira pirezidaantiin naannoo Tigraay Dabratsiyoon jechuudha. Kanaaf ummanni kun osoo gocha isaanii kanarraa harka isaanii hin gabaabsanne immoo Oromoon taa'ee jawaarfaa qabsaa'ota Oromoo hidhaanuu baasee taa'anii waliin mari'atan jechuun gowwummaadha. Kana ummanni Oromoo bifa kanaa yoo eega taate ammas taanaan osoo hidhaayyuu baasanii akkamitti yaadamame osoo asitti kaan ajjeesan osoo asitti abbaa gadaa osoo nafin ajjeesan dargaggoota waa tokkoon goone mana hidhaatii yaasanii badheetti rashanan. Ummata nagahaa kan badheetti sagantaa ofii geggeeffatu shanee deeggartu jedhanii bakkee arganitti rasaasaan fixan kana osoo argani Jawaariin maal akka ta'uufidhaa gadi baasan jedhamee ololli kun deema kuni tasumayyuu waan ta'uu hin dandeenye ummanni Oromoo illee bifa kanaan fudhachuu qabu hubannaa kana jijjiiree yoo danda'e qabsoodhaan hidhamtoota isaa akka cina dhaabbatee hidhaa keessaa akka isaan bahan gochuu sirna kanarratti immoo jabaatee qabsoo isaa geggeessutu fala malee taa'anii diinaan yookaan immoo nama kaleessa diina jedhee ajjeesuudhaaf itti dhiqaatee jennaan iyyuu mee hidhaa sanii keessa tursiise nama san immoo hidhaa naa baasa eeguun kun dogongora guddaadha. Isa kana asumaan yoo bira dabarre amma waan sila sii kaase sirriidha. Abiyyi osoo akka fedha isaatii tarii dhiifamas godhee namoota kanneen baasuu illee danda'a. Amma Abiyyi miti kan oofaa jiru biyyattii san jechuudha. Kan oofaa jiru kan biraati. Ilmaan nafxanyaatti oofuu jira, ilmaan Minilikitti oofuu jira, isaan marfamee jira. Abiyyi osoo yaadayyuu hin jijjiira jedhee Abiyyi kana booda jijjiiruu hin danda'u. Jira kanaaf falli jiru inumaayyuu mana hidhaa keessatu isaanii wayyaayyuu bahuu irra jechuudha. Mana hidhaa keessa haga haalli siyaasaa biyya sanaa jijjiiramutti mana hidhaa keessatu isaa wayya waan ta'eef kana kanumaan bira dabarreeti inni biraa kana wajjin wal qabsiifne kan kaasnu ji'a tokko dura natti fakkaata ji'a lama naannoo ji'a shan dura akkas addi bilisummaa Oromoo kan waraanni bilisummaa Oromoo WBO fi TDF waliigaltee mallatteessanii ture. Waliin waraanuudhaaf yookaan immoo sirna kana waliin fonqolchuudhaaf jechuudha. Amma isarratti waliigalteen suni imala gara Finfinneetti taasifamu fonqolcha mootummaa irratti yookaan immoo mootummaa sana aangoorraa kaasuu irratti kan xiyyeeffatedha.
waliigalteen tolfatan sun jechuudha. Yeroo isaan uummanni keenyallee akkamitti wayyaanee waggaa 27 uummata keenya akkana goote wajjin waliigaltee tolfatan kan jedhee komii kaasillee ture. Akkasumas immoo sun tooftaa lolaatii siyaasa keessatti firri dhaabbataan hin jiru, diinii dhaabbataan hin jiru waan jedhullee kaasee namni akkasitti abdii irra kaa'aa ture. Amma wanti sun hin jiru. Wanti sun amma waliigaltee sun I think diigameera jedhee yaadan akka kiyyatti. TDF gara Finfinneetti deemuu miti naannoo Amaaraatiif Affaar keessa dugugamanii akka bahan kallattiidhaan hoogganaan isaaniillee ajjee dabarsee jira. Akkasumas immoo xalaa mootummoota gamtoomaniif dheengadda Dabratsoon ergellee gara marii araaraatti deebi'uudhaaf fedhii akka qabanii fi akkasumas immoo badii tana dura gaheefillee gaabbii akka qaban agarsiisan. Kanaafuu amma kana wajjin wal qabatee amma yeroo sani uummanni keenya hamilee sana horatee fakkeenyaaf waraanni gama kaabaatiin jiru waraanni adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Walloo seenee ture. Walloo seenee caasaa tokko tokkollee diigee ijaaratee ture jechuudha. Amma erga TDF duuba deebitee waraanni sunillee duras kophaa isaatiitti uf ijaaree kan dhufee miti walitti humneeffatanii kan dhufanidha. Fedhii qabanirraa yookaan immoo hacuuccaa uummatarra jirurraa kan kaan cabsanii itti seenanii rakkoo sana keessa seenanii booddee immoo isaanis uf duuba deebi'an natti fakkaata. Achi booda immoo miidhaa uummatarratti raawwatamaa jiru hamma nan jedhamu. Sababa sanin uummata amma ka dheengaddaa 75 dheengaddaa san jenna malee achiin dura kan nuti hin beekne kan guyyaa guyyaatti ajjeefamaa ol lakkoofsan qabu jechuudha. Kanaaf waliigalteen kun amma hin jiru akkam taa'ee akkamitti fudhatamuu danda'a waliigalteen kun amma sadarkaa akkamitti waliin abdachiisaadha amma wanti kun mee olaaltooti. Fakkeenyaaf waliigaltee kana fiixa baay'eetti yaaddaa silaa kun TDF duuba deebitee gara amma inumaayyuu gara daangaa ofii irratti deebitee jirti. Mootummaan immoo bira iyyuu darbee waraana raayyaa ittisa biyyaa Tigraay keessa qubsiisuudhaaf mirga qabaa jechuu jiraama inumaayyuu. Kanaaf mee haala kana akkamitti ilaalta? Waliigaltee guyyaa sanitti raawwatanii dhugaadha. Waliigalteen sun nama hedduutu qeeqaallee ture. Namni muraasas dhugaadha. Akkuma jettee siyaasa keessatti waa hedduutu jira. Diina kan qabattee gaafa gaarii diinuma kan keetiin walitti obbolummaa uumtee waliin deemta. Waan san keessatti kaleessas waan Tigreedhaan qabsoon Oromoo butameerallee kanarratti uummanni ammoo duras fedhiin qabu guddaa ammoo. Haa ta'u malee ammoo wanti kun siyaasa isaanis dhiibbaa isaanirra gaheerra WBOnis uummata Oromootiif dhaabbatee dhiibbaa uummata Oromoo irra gahee mootummaa kana ammoo mootummaa abbaa irree kaasuu deeman. Mootummaan kun mootummaa abbaa irreeti. Actually Abiy Ahmed akka siviiliyaan ilaaluu hin dandeenyu militariidhaani. Tarkaanfiin isaattis militariidha jechuudha. Akkasuma hagam haga dhufeerraa wanni argamaa jiru humna militariitiin bulchaa jira waan ta'eef. Warri TDF deebi'anii jiranii waan jedhamu irratti harka 65 dacha'aniiru. Dhugaa kun beekamaadha. Garuu ammoo labsiin ammaan tana karaa kallattii Amaaraatiin bahaaruutu jira. Waan kana gaafa fudhannu waan kaleessa waggaa kana guutuu keessa dalagame uummata Amaaraa irratti dhakaa yookiin hawultii dhaabanii waggaadhaan wanni kun kabajamaa waggaadhaan dhiifama gaafata akkasitti waliin deemuu hin dandeenya. Maybe waan jedhamu wayillee kaasanii jira warri naannoo Amaaraa kun jechuudha. Kanaafuu uummanni TDF kun amma waan kana fudhata. Mootummaan kun yeroodhaaf labsee jira. Labsiin kun akkamitti akka bahee kallattiidhaan ammoo Ameerikaa fi mootummaan gamtooma dhiibbaatti irra adeemsisaa turanii jiru. Gaafis gaafatanii turanii bahaa jedhanii turanii. Kanaaf ammoo waan kanarratti harka dhibbaa miti harka wayitiin ammoo keessaa gadi fagaatee bahee jira. Akka ilaalutti gaafa warri kun achi deebi'ee Abiy Ahmed deebi'ee lafa qabate uummata saniifillee nageen hin jiru. Maaliif? Uummanni kaleessa waraanname kan naannoo Amaaraa jiru lafa ammallee daangaa dheengadda irratti walolan san irratti lolli biraa ka'uun isaan oolu. Warri kunis dabarsee waan hin kenniniif. WBOn ammaan kanatti maal ta'uu qaba yookiin ammoo TDF wajjin wanti inni qabu citee dhaabbataa waan jedhaniif waan dhaabbatu miti. Waliigalteen isaanii. Agammaatti garuu akka yeroo waliigaltee militariiti. Asirratti fakkeenyaaf TDF imala gara Finfinnee kana tarii amma eega duubatti deebi'an. Imala gara Finfinnee kana yoo warri kan hin feene taate
akkam ta'a abaawoon jechuun abaawoon amma imala gara Finfinnee eegalee ture waan suni kararratti hafe ta'ee wanti jechuun bal'ina Oromiyaa irraallee kan ka'e aga ammaatiitti sila bakkee istiraatiijii jedhamanii bakkee ijoo keessa gara lixa Wallaggaatii fi asii gara kaabaa kanaan haga tokko naannolee muraasa to'ataa turan malee haga ammaatiitti sochii marra jiran. Sochiin suni akkam ta'a laata jechuun yoo amma jarri duuba deebitee yookaan immoo of ittisutti deebite yookaan immoo daangaa ofii qofa ittisutti deebite gara imala gara Finfinnee sana yoo waan haqxu taate waraanni adda bilisummaa Oromoo of danda'ee haala kamiin deemee kaayyoo fi akeeka ganama galmaa manaa ba'eef sana galmaan ga'uu danda'a. Yaa qabsoon adda bilisummaa uummata Oromoo adeemsisaa jiru qabsoo dhaabbatu miti laamshoos hin danda'u. Maaliif Oromiyaa guutuu harkaa qaba. Wanti adeemaa jiru kuni waan uummataati waan paartii tokkooti miti yookiin waan nama lamaaf sadiiti miti waan ta'eef. Kanaafuu adda bilisummaa uummata Oromoo wajjin ana ka fakkaatu kan biraas gargaarsaanis taanaa waan biraatiinis wajji dhaabbannanu. Kaayyoon keenya duubatti deebi'uu hin danda'u. Kaayyoon isaan bahanii fi kaayyoo uummata bilisa baasuuti. Kaayyoo uummata cuuccameeti. Waan ta'eef warris duubatti osoo deebi'ee warris agirimentii isaa yoo jisse woboon of duuba deebi'uu hin danda'u. Woboon kaayyoo qaba. Waggaa 27 TDF wajjin harka wal qabanii mormatti dhiyaatee fonqolchee adda ifa kana baasee jira. Ifa kana ka baasan keessaa qeerroo biyya keessa jiraniif ka akka Jawaar Muhammad fa dabalatee warroota bosona turan. Kun bu'aa isaanii waan ta'eef. Addaas taanaan wanni isaan abdii kutachiisu hin jiru. Garuu kaleessa maaliif harka qabatanii deeman uummanni kun karaa irratti adda kun hogate kaleessa wanni nu dubbataa turres kana qabsoo keenya nu duubatti nu deebisu nu ficcisiisuu bahanii guyyaa duras wanti kun dubbatamee jira uummata biraallee. Kun waan kaleessaa waan ta'eef ammallee ammoo wanta akkasii mul'ataa jira garuu warri adda bilisummaa uummata Oromoo kun wanti inni dirmatee wanti inni abdatee bosona keessa jiru uummata Oromooti gaachanni isaas. Kanaaf dheengaddas warrumaan uummata Oromoo hogganna jedhani qurxummii balleessu bishaan gostu jedhan. Kanaafuu Oromoon guutuuni shaniidha. Oromoon guutuun maqaa shaniitiin Oromoo balleessaa waan jiraniif adda bilisummaa uummata Oromoo Oromoodhaaf malee wanti inni garaa ofiitiif fayyadamuuf yookiin faayidaa biraa barbaadee bosona galee waan hin jirree fi Oromoon uummata kana ladda dhaabbachuu qabdi yoomuu taanaan. Okay, jechuun bira dhaabbachuun akkuma jiru ta'ee amma waamichi kun keessaa alaanis akkasumas yeroo garaagaraatti taasifamaa jira. Amma garuu wanti as keessatti ilaalamuu qabu maqaa amma adda bilisummaa Oromootiin kan isaan naannaa isaan qubatanii miti amma maqamayyuu itti kennanii amma akkuma sila kaaste qurxummii dhabamsiisuudhaa fi harri goguu qaba akkuma jedhan sani maqaa abaawootiin maqaa abaawoo shanee jedhuun amma uummanni dararamu jira yeroo ammaa kana Oromiyaa guutuu keessatti jechuudha. Kana qofa miti amma dararamni sun hidhaa fi reebichi ajjeechaan akkuma jirutti ta'ee keessaa kutaalee amma siin jedhe kana kan Walloo fi Wallagga keessatti Wallagga Arfan keessatti iddoo itti abaawoon baay'inaan keessa socho'u akkasumas immoo gara Gujii kana keessatti sababa abaawoon yookaan immoo dhufee fullaaseeti waan tokko yookaan immoo injifannoo tokko yookaan giddugaleessarra dhufee waan qabatee waan kana dhaabaa hin jirreef yeroo garaagaraatti maqaa kanaan namni akka malee miidhamutti jira akka malee du'utti jira jechuudha. Mee kan lixaallee haa ta'u jechuun kan lixaa naannoo ofii isaaniitti qabatanii ufumaa isaanii caasama ofii diriirfatanii hoogganaa akka jiran quba qabna. Amma Walloon yoo fudhatte caasaa mootummaa diiganii caasaa haaraa ijaaratanii turanii amma immoo sana mudhaanii bahuu isaallee wanti ifa ta'e fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo waraana adda bilisummaa Oromoo irraallee ibsi kennameellee hin jiru. Waraanni garuu uummanni kan beeku dura waraanni adda bilisummaa Oromoo kaaba keessa Walloo keessa socho'u naannoo Walloo akka qabateetti kamisee akka qabateetti hoogganaa jirutti kan uummanni quba qabu achi booda immoo erga TDF duuba deebi'ee booda diina lamatu uummata isaanii irratti bobba'e. Tokko naftanyoonni diina isaaniitii gidduu jiranii irratti bobba'anii uummata sana fixaa turanii akkasumas immoo mootummaan illee akkamitti abaawoon asiinsin akkamitti abaawoo seensiftanii wanta jedhuun
diroonii dabalateeti humna qilleensaatiin fi lafaati akkasumas dhahaa ture jechuudha. Kanaaf amma miidhaa kana akkamitti dhaabuun danda'ama ammoo ABO'n yoo sirriitti uf ijaaree gurmeessee istiraateejii mataa isaatiin kallattii hundaan hirkattummaa qaama kamiitu malee tarii akka loltuutitti TDF qofa osoo hin taane Gambeellaa Gumuz akkasumas immoo Aggaa'oo Somaalee Sidaama warri bilisa warri riphee lolaa qaban baay'ee jiran isaan kana wajjin illee waliigaltee tolfatanii turan jechuun biyya alaatitti jechuudha. Kanaaf waan kana yoo qindaa'ee kallattiidhaan yoo kallattii waan tokkorra yoo hin geenne uummanni immoo haala kana haga yoomiitti miidhamaa itti fufa. Yaa adda bilisummaa uummata Oromoo haala qindaa'aa ta'e tokkoon mootummaa kana sirri haala qindaa'ee gad dhufee uummata kana ficcisiisuu osoo hin taane uummanni maqaa isaaniitiin dhumachuu hin qabu. Maqaa qaama ala jiruutiin uummanni dhahamuu hin qabu. Nu jedhanii uummata kana ladda dhaabbatanii haala mijeessanii yoo mootummaa kanaan seerumaan wal waraansaan haa ta'u siyaasaan haa ta'u gara uummata kana nagaa baasutti. Maaliif uummanni Oromoo kallattiidhaan maqaa shaniitiin waraannamaa jira. Shanii gargaartu, shanii deeggartu, shaniidhaa bishaan kennitu, shaniidhaa sagalee kennitu waan jedhan hawwatan haga baatutti jechuudha. Maqaa kanaan dararamaa waan jiraniif. Yoo ammaa tana yoo yeroo kanatti uummanni kun deebi'e qabsoon kun hin laamshaa jedhanii gadi bahanii of beeksisu. Yookaan ammoo haala qindaa'aa ta'een uummata isaanii bilisa baasu. Kana ta'uu baannaan ammoo maqaa callaan achi ta'anii maqaa callaan hin jirre jedhanii uummanni kun dhumachuu hin qabu. Waan lama callaa qabu. Yookaan qindaa'anii mootummaan lolu yookaan gaddeebanii karaa siyaasaatiin mootummaa kana wajjin waan jiru fixachuu. Kanaaf uummanni kun kallattii ajjeechatti waan deemuuf hin qabu. Akkuma isin jedhe saba already kallattiidhaan saba tokko balleessuuf maqaa kennitaa fi maqaa kenneefii jira mootummaan kun. Maqaa kanaan si balleessa. Shanii gargaartu jedhe isin shaneedha jedhaa jiran. Wallaggaa irrattis Gujii irrattis. Kanaafuu maqaa isaaniitiin uummanni dararamuu hin qabu. Hin jiran taanaan gabbahuudha. Hin jiran taanaan ammoo hin jiraniin beekamanii mootummaanis maqaa kana lafa kaa'ee uummata akka bulchutti bulchaa jechuudha. Kanaaf ammoo wanti jiru kallattiidhaan ammoo waan kana qofaadha. Tole kabajamtoota hordoftoota Birraa Barii Miidiyaa kun marii qophii gungumaa irratti as waa'ila kiyya dureessa jabaa wajjin isinii dhiyeessaa turre amma qabxii keenya gara goolabaa irra geennee jirra. Dhumarratti amma waa'ee hidhamtoota siyaasaatii fi uummanni Oromoo maal gochuu qaba akkasumas immoo adda bilisummaa Oromoo yookaan immoo waraana bilisummaa Oromoo biras dhaabbatee akkamitti rakkoo kana keessaa bahuu qaba wanta jedhu irratti dhaamsa gabaabduu daqiiqaa lama hin caalle carraa dhumaatiin. Okay. Adda bilisummaa Oromoo uummata Oromootiif waamicha godhee Oromoo hin jira gaafa jedhee hin jiraachuu isaa gabbahee uummata agarsiisuudha siin jedhee jira gabaabamatti uummata wajjin ta'uusaa uummanni kun maqaa shanii itti kenname uummata fixa waan jiruuf mootummaan kun shaniin hin jirtu adda bilisummaa Oromoo nuus hin beekna wajjinis jirra hamma danda'ameen afuttu wajjin deemna jennee abdii irra kennee jiru waan warra jiru tokkodha. Kanaafuu ammoo warri adda bilisummaa uummata Oromoo wajjin jiraachuu gabbahee dubbatee hin dandeenyu yookiin ammoo uummanni kun maqaa kennaan dhumachuu hin qabnu jedhanii ati gaafa uummataaf of kennite uummataaf duuta malee uummata hin ficcisiiftu. Uummataaf sabaaf gaafa of kennite ati nama sabaati sabaaf duuta. Sabni ammoo maqaan keetiin du'uu hin qabu. Hawwatiin, ijoolleen, abbootiin, jaarsonni maqaan keetiif du'uu hin qaban. Kanaaf ammoo yoo jiraate gabbahee hin jira waan jedhu dhaaba qajeelaa nu agarsiisu. Uummannis waamicha inni godheef irraa kaanee waan danda'amuun mootummaa abbaa irree nu actually abiyyi ni miti seeraan lolaa jirra. Seera mormaarra malee nama mormaa jiru. Sirna mormuu jirra. Wanni mormaa jiru sirna adeemaa jiru sirna nafxanyaa sirna kaleessaa ka gaddeebu jiru biyyatti san keessatti namni dararamuu hin qabu namni du'uu hin qabu namni miidhamuu hin qabu Oromoon akka lammii lammataatti biyya san keessa laallamuu hin qabudha keenya mormii malee Abiyyi Ahmad hin jiraatin haa du'u waan jedhu miti. Namni kamuu achi keessatti sirnaan anis sirnaan lolaa malee Abiyyi lolaa hin jiru. Kanaaf ammoo sirnichi kun nurra deebi'ee akkuma dheengaddaa bittaaf gurgurtaa uummata Oromoo irratti adeemsisan kaanii addas deebanii
harka keenya muruu nutti hin deebitu waan jennu dirmachu. Kanaafuu adda bilisummaa uummata Oromoo yoo jiraate uummata gabbayee isin wajjin jira jedhe uummata mari'achise uummata karaa tokkoon ammoo karaa mootummaa kana dhaabsisuun itti deemuu qaba waan jedhu lafa gahaatti jechuudha. Kanaafuu waa'ee dhimma hidhamtoota siyaasaa kanarratti wanti ka'e ammaa tana osoo mootummaan kun nageenya akkasii barbaade haga ammaatti tasgabbiin takka hin jirtu. Tasgabbiin siyaasaa hin jiru, tasgabbiin duulaa hin jiru, duullis akkuma itti fufetti jira, siyaasnis boora'insi isaa akkuma itti fufetti jira. Kanaafuu gaafa kallattiidhaan nageenya barbaade mootummaan kun mootummaa Eertiraa dura magaalaa keessaa biyyattii san keessaa baasu. Kana booda uummata biyyaa walitti qabee jaarsaaf abbootii gadaa warroota hin jiran jedhan. Warroota kanneen walitti qabee akka biyyatti uummata kana mari'achisee uummata hidhamtoota siyaasaa kan ta'an akka Jawaar Mohammedii fi kabiraas dabalatee biyyattii san keessa warra jiran baasanii seeraan gara mariitti gaafa deeban wanni kun seera qabeessa biyyattiin gara seeraatti deebaa jirti waan jedhu abdii sii kenna. Gaafa kanan taane ammoo wanti tokkollee wanta abdii sii kenna wanti yookiin mootummaan kun jijjiirama fida jettee eeggattu uumaan jiran jechuudha. Okay, hedduu galatoomii dureessa qabxiilee lamaan mariidhaaf dhiyeessine irratti yaada bal'aa kaasnee nu kaaftee atillee irratti mari'annee jirra. Kanaaf dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aa kanumaan goolabna qophiilee birraa barii biroo wajjin turtii gaarii siin jenna waan hordoftaniif hedduu siin galateeffannaa fayyaa ta'a.